Ameerikaan guutumaa guutuutu waan gartee saatalaayitii Ameerikaadhaa taate tan footoo gartee samiirraa haaftu tan irratti hundooyte guutumatti bika gartee lolli kun gaggeeffamaa jiru takka footoo kaasanii akkan gurguree dhorkiteetu turte. Garuu arraan tana wannummaan akkasii san taatee jirti kan taates arra garuu saatalaayitoota gartee biyyoottan Yuurooppiidhaati. Saatalaayitoonni Yuurooppii keessa jiran takkaan isiitu jiddu galeessa bahaa naannoo gartee lolli itti gaggeeffamaa jiru kana keessatti footoo takka illee kaasanii akka hin gurguranne Ameerikaan dhorkiteeti jirti. Kana keessatti gaa namni hedduun gartee wanni isaan haasawaa jiran dhugumatti gartee haleellaan lolli kun irratti gartee gaggeessan wanni Iiraan biyyoottan afran kanarratti gaggeessite. Keessattuu Joordanii fi Kuweet Bahareen irratti. Gara kaaniin karaan kurdiidhaa sani irra hedduun isiidhaa gartee kaampii waraanaa taatellee kaampii waraanaa Ameerikaati. Ammoo akka gartee Bahareenii fi Kuweet Joordanitti Ameerikaan kaampii waraanaa naannoo kurdii kana keessaan qabdu. Naannoo kurdiidhaa it's more like a military organizing camp. Kaampii gartee lola banuudhaaf Ameerikaan itti qophaa'aa jirtu. Keessattuu gareelee gartee warra kurdii tana itti leenjisaa lolaaf qopheessaa jiran jechuudha. Akkasitti gartee san adda baafadhaadha. Kana hundaa'u gartee wanni gaa ammaan tana gaggeeffamaa jiru kun hundinuu guutumatti hammam takka ikonomii addunyaadhaa dhiibbaa irratti gaggeessaa jiru. Kanarratti pirezidaantiin Ameerikaadhaa ammallee gartee gara isaatiin waa lama barbaada jaaniiti gartee warreen keessa beekan babarreessaa jiran. Keessattuu barruu takka tan arraan tana miidiyaan CNN baase akka jettutti pirezidaantiin Ameerikaadhaa lola kanarrattuu exit istiraatijiidha barbaada. Takka immoo akkaataa lola kana gartee itti dhaabee keessaa bahu. Lola gaagguu kana jaan akkanuma guututti gartee dhaabee keessaa bahu doon taane akkaataa gartee inni carraa harkatee carraa moo'ichaatiin moonee jirraa jedhee keessaa bahuu danda'u. Sanirratti gartee warri Iiraan tapha gartee geema isaa hojii taphachuu didanii jedhaniiti odeessaa jiran. Dhagayaa jirtaniimi warri Iiraan akkuma torbaan kana guututti haasawaa jiranitti nuti gatteenyi isinii hojii marii isin goonu ceasefire isin goonu jedhanii gartee irra deddeebi'aniiti dubbachaa jiran. Akkana jechuun waan gartee pirezidaantiin Ameerikaadhaa barbaadu kana isaaf hannuu didan jechuudha. Akka gartee tapha inni taphachuu barbaadu kana isaanis hojii taphachuu didaniiti jiran. Gara kaaniin pirezidaantiin Ameerikaadhaa takka ammoo lola kana gartee jabaatee itti fufee haleellaa gurguddoo gartee Iiraan irra gaggeessee akka gartee warri Iiraan harka kennatu jechuudha. Saniinumaa gartee tan namni hedduun arguu barbaadanii miti garuu immoo carraan inni qabu gartee lameenuma kana jaaniiti gartee odeessaa jiran. Wanni gartee inumaatu haleellaa guyyaa salaasaa kanarratti gartee achi tilmaamaa jiraniif guddoon takka walleen gartee boombiilee gurguddoo bikka adda addaatti gartee Iiraan kana keessa haleeluudhaaf deemanii jaaniiti gartee odeessaa jiran. Gara biraatiin Hormuzii fi Baabul Mandaabis akkuma cufametti jira. Kana keessatti gaa marii godhuudhaaf warreen diplomaatonni warra Omaanis arraan tana gara Iiraan deemaniiti jiran. Isaanis gartee wanni gaammaan tana godhuu barbaadan Hormuz kun gartee waan cufamee jiruuf jecha keessattuu warreen Gaazaa addunyaadhaa gartee ammaa akka malee rakkatee jiru kana gurguruuf furmaata gartee addaa takka godhuudhaaf marii Iiraanii hojii godhuudhaaf gara san deemanii jiran. Kanarratti akka gartee odeessaa jiranitti mariin tuni Maamad Jaalabaaf takkaa gartee namticha dubbii himaa paarlaamaa biyya Iiraanii wajjin ta'uudhaaf teessi jaaniiti odeessaa jiranii. Ministeerri hajaa alaatii fi akkasumas gartee delegeeshinni isaa waan gartee imala Kirgistaan jiraniif jecha mariin gartee gara kanaan gaggeeffamuudhaaf teessi. Wanni gartee mariin tuni ta'uudhaaf teessuuf keessattuu mootummaan Ameerikaadhaa wanni isiin barbaaddu Hormuz kana bikka lamatti adda baasuudha. Iiraan guutumaa guutuutu diddee jirti. Uggurriin tuni jabaattee akka itti fuftu barbaaddi Iiraan. Gara kanaan ammoo Ameerikaan gara warra Omaanii Southern Hormuz jechuudha. Gara saniin gartee karaa addaa baasanii achiin doonii olii gad oofuu barbaadan. So wanni san ilaamaan tanaa akka silaa Ameerikaan barbaadutti galma gahaa fi hin jirtu. Iiraan dooniilee karaa san dabartuun isin hayyama nu gaafan jetteeti
akkasitti dhukkeetti haasaa jirti jechuudha. Okay? Sana eegan gartee akkasitti isinii hime booda gara haaniin Baabal Mandaabis dubbiin akka malee jabaatteeti jirti. Keessattuu guyyaarraan tanaaf doonileen hedduun silaa gartee Baabal Mandaab keessa dabartan gartee hayyamallee qabdu hayyama odoo qabdu achiin dabruu didaniiti jiranii jaaniiti odoo isaa jiran. Kuni wanni taheefis kaampaanoonni gartee inshuraansii dooniidhaaf gurguru. Dooniilee gartee gaazaa, dooniilee meeshaan deemtu, inumaa guutumatti gartee dooniilee bahararra deemtu tan. Okay? Kaampaanii inshuraansii gurguruuti jira. Akkuma gartee amma dura isinii hime sanitti kaampaanoonni inshuraansii gurguru dooniilee reetsiirra deemtu. Akkasumas gartee Baabal Mandaab keessa dabartu guutumatti inshuraansii isaanii irraa fudhataniiti jiran. Takaa'u akka gartee inshuraansii hin qabnetti if beekaadhaa jaaniiniiti jiran. Hogguu akkana jaaniin gaa dooniileen tuni karaa kanan deemtuu jechuudha. Kanarratti karaa dheeraa deemuu qabdi. Suwiz kanaalitti ol deebitee achiin gartee Afrikaadhaan shir jettee gara Eeshiyaattis gartee yoo imaltu taate akkasitti deemtii jechuudha. Kana jechuun gara biraatiin meeshaaleen gaazni wanni gartee olii gad deemu kun hundinuu haalaan qaalawaa jechuudha. Haalaan qaala'uu birallee dabree karaa dheeraadha deema. Wanni silaa gartee duraan torbaan lamatti nama ga'u amma gartee baatii ol deema. So kuni gaaza maleedhaas ikonomii addunyaadhaa tana haalaanii miidhuudhaaf ta'a jedhaniiti odeessaa jiran. Akkasii obboleeyyan keenya itti fufna oduu teenya harka keessaniin garuu taaptaaf godhaa warreen ammaan tana dhufaa jirtanis dhiyaaddaa karaa mana keessaniitii dhufaa jirtanii tanaatanii hedduu gartee goolii mana kanaatis hin raanfatinaadha. Warreen giftii kannaa jirtanis galatoomaadhaan isiniin ja'a itti fufa. Dura dursoo odoo gartee kutaa oduu teenyaa kutaatti anutti odoo chin dabarre warreen amata dabre yeroon ani ispoonsara Kanadaadhaa isinii himaa ture ni yaadattanii mana kana keessa jirtan. Warreen ispoonsara Kanadaadhaa akkanatti apply godhuu dandeessan jee process adda addaa isinii himaa ture san warreen apply gootanii carraan isin gahee gama duubaatiin akkanatti kunoo carraan nu gahee jirraa hedduu gammannee jettanii gartee na hubachiiftan dhugaan isiniin jaa onneeti yerraa baga gammaddan. Anis gartee wanneen isinii himuuf carraa jirtu tana akka itti fayyadamtaniif. Okay? Carraa jirtu tana itti fayyadamtanii akka gartee karaa gartee carraan keessan isin geessu laallachuu gartee akka dandeessaniifiin waan akkanaa tana isinii himu. Tanarratti warreen ammaan tana gartee yuunivarsiitii irraa giraajuweet godhaa jirtan warreen second degree barachuudhaaf apply gootan akkasumas warreen hojiidhaaf muuxannoo ni qabne jettanii apply gootan isin gara sadeenitu jechuudha. Gara sadeenitu afeerraa lamadaa isteenii takkaa gartee provinsiin Manitobaadha nama waliigalatti nama 2,200 takka afeerraa lamadaa erganiif jiran isin gartee warreen natti naawjigaa wanta kana natti ibsitan san keessa waan jirtaniif jecha ammaan tana marsaa itti aantu irratti gartee akkuma duraanii sanitti waraqaa teessan guutanii tartiibaan jala deemaadha. Waan gartee isaan isiniin jaan deebisaa waraqaan teessan gartee akkasitti gara Manitobaadhaa dhufuu ni dandeessanii jechuudha. Manitobaan tuni nurraa illee fagoodhaa miti makiinaadhaan torma gartee za'a 5 moo za'a 6 kana. Dhugaan isiniin jaa hedduudhaan gammadee isinillee gartee carraa akkanaa kana itti fayyadamuu keessaniif warra afaaniin hedduu gartee gaafii gaafatu odoon ta'an. Okay? Isin namni kun hedduudhaatu jira. Namni cinaan gartee warra gartee fiinxa dubbiidhaa barbaadu. Namni tokko warri gartee gaafii hedduu hoddommeessuu fi nageenya gartee irra deddeebi'ee gaafatu san warra ifiifuu itti fayyadamuudhaaf hin deemne. San ifatti gartee kanaatu adda baasa. Warreen gartee akkanatti carraa kana itti fayyadaman kuni warra gartee gaafii kan viidiyoos guutuun laalanii achi booda gartee deemanii waan barbaachisu hunda godhanii akkaawuntiis banatanii tartiiba sanitti gaggeessan kunoo akkanatti milkaa'uuniti jiranii isiniin jechuudhaa fi warreen gartee kana guututti irraa hubannoo hin qabne viidiyoon ani maxxanseetu jira ittiin kaleedhaan maxxansee viidiyoo san dhayxanii ilaaluu ni dandeessanii nama 2,100 kan mootummaan isteenii Manitobaa qoftiin carraa lamadaa hanneef jechuudha.
Okay? Akkasuma sanitti gartee isteetonni provinsiin biraatis Kanadaa keessa hedduudhaatu carraa kannaa jira. Piroosesni kuni banaadha. Itti fayyadamuu ni dandeessanii. Kuni gartee waan jarrii gartee atumaan waan dandeessu kafalachuu dandeenyaan piroosesa kee kana siif hojjetan jeetiin amma dura irra deddeebi'ee viidiyoodhaan isinii himaa ture. San gartee akkasitti quba gabaadhaadhaan isinin jaa.